السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو شمار كفون سنين جتة غافي كيسن غافي نم هدوتي مال جرا فولو أكمل رد فدا فيسبوك ورجتن وري فولو رد فتشو بربادني akkasuma aadiin kiyya 50 bira 500 maal sorry 5000 bira taruu dide warri jettanii fooloo irra yoo deeffattan 5000 olillee taruu danda'a gafeedhaan deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkatti fooloo irra deeffattan isin garsiisa salphumatti feesbuuk keessan irra galtanii yeroo irra galtanitti piroofaayila keessan irra seentanii jechuudha. Ergasii akkanatti piroofaayila kee irra yeroo seente bakka kana buutaa jechuudha salphuma dafeetiin isin garsiisa waan ta'eef akka viidiyoo isin dheeressuun barbaadu. Ergasii jala kan ol butuudhaani tarni on bakka jedhu kanarra buutanii jechuudha. Professional bakka jedhu kana isa kana buutan tarni on isa jedhu kana warri qabdan isa buutanii warri hin qabne ammootu koomantii jalatti na beeksisaatii akka itti aanutti akka itti bakka kana argattanitti isin barsiisaa jechuudha. Tole tarni on jennee yeroo seennu ammas tarni on jenneetuma akka gubbaa kana tuunee gara duraatitti deemnaa jechuudha. Akkanumatti ajaja kana hordoftanii gara duraatti deemaa ooftanii neekstiidha duratti deemna ammas neeksti goona. Tole as biratti amma kan koo bulee godhee naa fide irra dhoytan bakka kana kunoo akka bulatu jechuu keessa yoo duwwaa ta'e fireendii irrallee kanarra deebistanii jechuudha. Isa gubbaa kanarratti quba keessaniin tuquudhaan akkasitti erga inni bulee ta'e booda jala kanatti neeksti gootanii dura deemtanii jechuudha. Tole konfermi gootan ammas bulee duraa kana tuuxaniiti amma ergasii ni ta'a jechuudha. Yoo mallattoo kanneen illee itti banachuu barbaaddan neeksti gootanii yookaan ammoo of duuba deebitan. Tole neeksti godhee duratti deema akka xumuraatiin na hordofa. Amma xumurree irraa jechuu jala isaa kana neeksti goona ammas ka xumuraa gootuu professional jedha ammas tuuxaniituma duratti deemtanii jechuudha. Amma walumaa galatti xumurree irraa jechuudha. Eessa buutanii daftanii saffisaan duuba deebi'uudhaaf mallattoo kana ni agartan jedhee yaada. Mallattoo san tuuxanii akkana duuba deebitanii jechuudha. Reef argitaniirtanii feesbuuk kiyya waan irra jiru amma ni ilaalla kun fireendii irra jira. Bilbila akkana qabee gad harkisa amma. Egaa kun fooloo irra deebi'eera jechuudha. Akkanatti fooloo irra deeffadhaa isiniin jedha. Subscribe godhaa chaanala keenya akkasuma share copy link godhaa isiniin jedha. Salaam alaikum.